Jidduu kana obbo Taayyeen hidhamuudhaan wajjin wal qabatee namoonni baay'een gaafii garaagaraa kaasuudhaan warri kun obbo Taayyee Danda'aatti qoosaa sababaati hayyoota Oromoo xiqqeessaa turteef garuu Oromoon akka kan qeelaalee garaatitti hin jabaatu of bartee Abiyyiin kanatti isaa jecha uummata Oromoo irra duulaa turte kun saba xiqqeessaa jiraachuusaa hubattee gama dhugaa deebitee dhugaa uummata Oromoodhaa dubbachuu kan keetiif galatoomii warri jedhuunis akkuma jirutti tahee warri gariin akka waan itti qoosuu fakkeessuudhaan haala hamaa gochuudhaan yeroo isaan kaasanii ammallee Abiyyaa maggalateeffataa jiran ni mul'ata. Obbo Jawaar Mohammad guyyaa irraan kana waan jechuudhaan barreeffama gabaabaa tokko gallakkisee qaba. Siyaasa biyya keenyaa keessatti wanti fokkisaan tokko namoonni yookaan murnoonni gaafa wal dhaban maatii walitti dabranii maatii walii kan miidhan kanadha. Nuti warri qabsoo yookaan siyaasa hojii godhannee filannee aarsaa fi wareegama dhuunfaan dhufuu malu beekneeti itti seenne garuu ammoo haati abbaan adaadaan haati warraa obbolaanii fi daa'imman keenya murtii kana keessatti hirmaannaa hin qabaniin badii uumamuufillee tahee wanti itti gaafatamaniif tokkolleen hin jiru jechuun obbo Jawaar Mohammad dubbatam. Taayyee Danda'aas tooraa fi tooftaa siyaasaa filateen aarsaa itti dhufe kafalullee maatii isaa miidhuun garuu fafa akka ta'e obbo Jawaar Mohammad jala muree dubbatam. Yeruma mana itti kireeffataniifillee osoo hin kenniniif daa'imman isaa mana jireenyaa keessaa ari'uun kun ammoo cubbuu akka ta'ellee jala muree dubbateetiin jira. Torbaanuma kana keessa haati warraa obbo Taayyee Danda'aa dhimma obbo Taayyee Danda'aa irratti hidhame kana afgaafii OMN waliin goote wajjin dubbachuu ishee kan yaadamu yommuu ta'u haati warraa obbo Taayyee Danda'aadhaan bilbila ishee irratti bilbiluudhaan guyyaa 3 keessatti mana kana gallakkiftanii akka baatan jedhamanii akka turan OMN waliin afgaafii taasifte keessatti dubbatteetiin turte. Guyyaan 3 sun geenyaan osoo isaan manallee hin kireeffatin haadha warraa obbo Taayyee Danda'aa ilmaan isheetii wajjin alatti baasanii. Wanni kun sirrii akka hin taane obbo Jawaar Mohammad akkana jechuun dabalee dubbatam. Gochi akkanaa qaroowwan siyaasaa yookaan poolitikaal illaa jidduutti gadoo dhuunfaa hammeessuun burgaafa yeroon jijjiiramte walitti fayyuu rakkisaa akka godhullee Jawaar Mohammad jala muree dubbatam. Siyaasni haaloo yookaan revenge politics ammoo biyya akka balleessuu danda'ullee obbo Jawaar Mohammad yaada kaasuudhaan dubbate. Namoonni baay'een dhimma kanatti obbo Jawaar Mohammad jala seenuudhaan akkana jechuudhaan yaada irratti kennataatiin jiraniin gaafa ati itti himtu silaa kan dhagaan taatee wanti badaan akkanaa kun hin dhufu ture jechuun abdeeshoo yaada kennata. Anilleen jecha kan kee kanaa wajjin walii fangala kan jedhe obbo Alii Yuusuf yookaan Caffee Raammisim. Jawwee ati abbaa Oromooti gaafa siin jennu lafaa kaaneetii miti. Taayyeen ati har'a sagalee taa'aafii jirtu kun kaleessa gaafa ati mana hidhaa jirtu sitti qoosaati ture. Dhuguma dubbachuudhaaf hayyummaan osoo bifa qabaattee si fakkaatti kan jedhe ammoo obboleessa keenya obbo Aslii Muhammadin. Eeyyeen wanti jiraachuuf illee abdii nama kutachiisu tokko isa ummata waraana maleeyyii ati ebeluun deeggarta jedhanii daanduma irraa qabanii waraana itti roobsanii ajjeesan tokkos ummata kanarraa dhaabbachuu qaba jechuudhaan yaada kan kennate ammoo Naga'oo Jimmaa yookaan dheeraa Oromoo kan jedhamudha. Ustaaz Muhammad Bayaan ammoo akkana jechuu yaada kennata. Ati duraanuu Rabbiin hayyummaadha siif kenne silaa addunyaa tana guutuu bulchuun siin malti inshaa Allah fedha rabbiitiin addunyaa tana ni bulchita hayyuu koo jechuu yaada kennata. Bulloo ati qaroo namaatiin nama fageessee hubatudha. Kanaaf si jaalanna ammallee umriinuu dheeradhu bulloo kiyya jechuun kan yaada kennate ammoo Haydar Abdul Qaadiri. Mular West gama isaatiin akkana jedha. Wanta inni sirratti barreessaa ture yaadadheen har'a yeroo guyyaan itti jijjiramu daba itti yaaduu irra yeroo ati isa bira dhaabbattu argee jaalalaa fi kabaja ani siif qabu dachaadhaan dabaleetiin jiram. Siyaasaan jaaladhu isa akkasiitiin galatoomi Jawwee jechuun onnee kaa'ee fi yaada isaa kennitam. Abdii Geetaachoo gama isaatiin akkana jedham. Jawaar kiyyaati nama addaatiin. Taayyeen nama hunda dura kan si qeeqe maqaa kee malee maqaa siif moggaasee si arrabsiisaati ture. Ati garuu hayyuu fi nama garaa dhiifamaa qabudham. Ulfaadhu ammallee garaa dhiifamaa kana rabbi siif haa qosatu jechuun yaada isaa kennatam. Gumaa qeerroo ammoo gama isaatiin akkana jedham. Dursa hawwiin anaa fi sabni kee siif qabnu yaa Haaji Jawaar Mohammad rabbiin umrii harraa geessaa siif haa kennu. Ati bar nama addaa qofa osoo hin taane goota addaatiin. Oromoon gootota lubbuun du'aniif lubbuun jiran miliyoonaan qabaatullee kan kee kun garuu addumam. Gootaa fi hayyuu akka keetii kana
qabaachuun keenna gabrummaadhaaf qoricha qabaachuudha. Namni har'aati kallattiinis ta'uu baatu al kallattiin isaa fi maatii isaatillee sagalee ta'aafii jirtu kun waggaa 2 dura akka lubbuun ta'ee baatuuf nama hawwaa turedha. Ati garuu faallaa isaatiin hidhamuu isaatii fi maatiin isaa akka hin rakkanneef beekamtii qabdutti fayyadamtee sagalee ol fuutee lallabaa fi jirtam. Kuni ammoo gamnummaa fi hayyummaa kan keeti mul'isa. Bara nuuf quufi baarootumsaa bara keenyallee lubbuun jiru jechuun eerroogumaa yaada kennatam. Ajab kan jedhee yaada ajabii kanaan dubbii eegale Soninaaf Aadam jedhama. Ati badhaasa Oromoo qofa osoo hin taane badhaasa Rabbiin addunyaa kanaaf gumaache jedhama. Galatoomii ulfaadhu. Kaleessa yeroo ati qaallittii keessatti gidiraa meeqa argitu namoonni tokko tokko siin qoosaa sitti qoosaa turanis ati garuu dhugaadhaaf jiraachuu kee ragaan saba kan kee biraa qabdu kumaatamaan lakkaawamee kan hin dhumneedha. Gariin si bira dhufee si basaasaa ture. Gariin immoo miidiyaa kana irratti dhugaa soba godhee qoosaa ture. Ati hundaa osoo beektuu kabaja saba kan keetiif dursuuf jecha dhugaa saba keetii qofaaf jiraachuu filachuun kan kee har'allee namoota soba dhugaa fakkeessanii qoosansaniif barumsa cimaa ta'a jedhee tan yaadam. Kuni immoo yoomuu jaalalaaf kabajaan kan kee akka onnee ummata keetii keessatti eenyumaa caalaa seenaa halluu qabeessa ta'e taasisa. Dhimma obbo Taayyee dhugaa jirtu kaaftee dubbatteeti jirta. Ilmaan namaa kabajuudha qabdi. Gocha ilmaatiin abbaa hiraarsuun gocha abbaatiin ilmoo hiraarsuun amala baratamaa biyya kana keessa jirudha. Kuni seera addunyaa irra hin jirre kan biyya kana qofatti argamudha. Kuni ammoo hafuudha qabam. Horaa bulaa jechuun yaada dheeraa obbo Jawaar Mohaammed jalatti barreesse Soninaaf Aadam jedhama. Mootii Haayiluu Baay'isaa namni jedhu immoo kana jedhama. Innillee yeroo isin mana hidhaa turtanii nyaata lagattansa dhukkoo nyaachaa nyaata lagachuun hin jiru jedhee isinitti qoosaati ture. Yaadni kee garuu na ajaa'iba. Dhugumaayyuu ati hayyuudham. Garaagarummaan keessan lafaa fi samiidham. Waggaa kumanuuf jiraadhu hubataa namaa jechuun yaada kan kannate mootii Haayiluu Baay'isaa jedhamam. Hawwii aanolee gama isaatiin akkana jechuun yaada as jala kaa'eefi. Namni gaafa aangurra jiru of irraanfatam. Taayyeen gaafa aangurra ture waan hedduudha balleesse. Warri amma aangurra jiranis waan hedduu balleessaati jiru. Tarii kan har'a aangurra jiru guyyaan aangoo itti dhaban waan dhufu ittiin fakkaatu ta'am. Garuu guyyaan sun ni dhufam. Waan facaafatan haammachuun waanuma hin oolle. Taayyeen sa'a dhumarratti tahullee haqa dhabde dubbatee aarsaa kafaluudhaaf murateeti ture. Ganumaafis yookaan yeruma biraatiifillee itti fayyadamanii darbamuufis Taayyeen isa jalqabaatii miti kana beekaa waan jedhu kan fakkaatu yaada kennee borus kan alanshamee tufamu hedduudha taham. Oolchee nu haa bulchu jechuu yaada dabalee cubbuu fi shira facaasaa oolurra siyaasa biyya sanii toora sirritti deebisuun barbaachisaadha jennee yeroo hedduudha iyyine. Garuu sirna ofirraa buufnee nama dhuunfaa sirna of godhe jala galte biyyattiin jechuu yaada isaatti fufaa. Innis of argaa hin jiru. Warri bira jiran itti himuufis onnee hin qabaanne. Warri ittuu dubbatanis haala hammaataa ta'e kanaan aarsaa kan falu dubbiin jidduu kanatti wal sakaalte jechuun yaada isaa dabalaa. Hundaafuu haalli qabatamaan biyyattii hedduu yaaddessaadha. Qaamni hunduu osoo aduun guututti hin dhiin osoo waa halaalaa argee irraa baratee daandii qajeeltoo biyyaa tasgabbeessutti cehee gaariidha natti fakkaata jechuun kanuma keenyalleen oluma jechuudha yeroo baay'ee kan beekamu hawwii aanolee yaada gabaabaa kana as jala kaa'eefii jira. Gaazexeessaa OMN duraanii kan ture Osmaan Baayyuu gama isaatiin akkana jedhama. Hanga fedhes hamtuu taatus bara wayyaaniin biyya bulchaa turte gocha akkasii kun hin jiru ture jechuu yaada gabaabaa kana kennate. Komediyaan Amiin Dubroo ammoo gama isaatiin akkana jedhama. Dhugaa dha'ee maatii isaa dhiisii Taayyeen kootuu keezii cukkoosan malee badii takka hin qabu jechuun osaa isaatiin dabalee yaada kennatam. Keeyar Bashiir gama isaatiin akkana jedhama. Osoo Oromoon hundi akkuma kan kee kana ta'ee ta'uu miti osoo akka kan kee kanatti yaadee yookiin sima dhaga'ee kuni hundi hin dhufu ture jechuu yaada gabaabaa kennate. Adda addummaan sii fi jala gidduu jiru kunoo isa kanam. Taayyeen cukkoo jedhee miidhama keessaniin qoosutti ture. Ati har'a waan inni godhe irraanfattee maatii isaa rakkachaa jiran kanaaf sagalee ta'aatiin jirtam. Isaan yoomuu hamma kee gahuu
hin danda'an jechuun Hasan Hadiyyaa yaada kennatam. Murtii guutoo gama isaatiin akkana jedham. Ati mootii siyaasaa yeroo jennu waa maleedhaa miti. Nama kaleessa yeroo ati mana hidhaa turte si arrabsaa sitti qoosaa ture har'a akkasitti mirga isaa gaafattaa fi baay'ee galatoomii hayyicha keenya jechuun yaada kennatam. Leencoo Husseen ammoo akkana jedham. Yaa gurbaa diimaa ati abbaa dhiifamaa fi mallattoo nageenyaati. Hayyuu Oromoo namni jedhamu ammoo gama isaatiin akkana jedham. Nama si dhagahuutu dhabame malee osoo yeroo ati waraanni furmaata hin ta'u jettu san kaabineen aangoo of harkaa qaban si dhaga'anii jiran ta'ee silaa har'a ummanni illee jireenya jiraachuuf illee ulfaatu kana hin danda'amu ture. Ati dhugumatti nama siyaasaati. Taayyee Dandahaa isa akkasitti jechoota arrabsoon guutame sitti darbachaa tureef sagalee ta'uun kan kee guddummaa yookaan hayyummaa kan keetti agarsiisa. You are the father of Ethiopian politician nuuf jiraaddu adeeroo jechuun yaada kennatam. Kun aadaa mootummaa Itoophiyaa akka ta'e seenaan ni dubbata jechuun hayyuu seenaa namni jedhu tokko yaada kennatam. Abdii Boruu Kumaa namni jedhamu ammoo taayyeen jechoota arrabsoo mana hidhaatti sitti darbachaati ture. Ati garuu akka hayyummaa kan keetiin maatii isaatiifuu sagalee ta'uun kee sirriidham. Ilma umrii 18 oliitiif maatii dhiisii gosa rakkisuun hanga hojii naannoo keenyaa ta'e waggaa 5 ta'eeti jira. Bakka maatii rakkisuu kana taayyee qofa miti ummata Oromoo hundumti madaala qaba jechuu yaada kennatam. Bosonaa Dhaabdoo Bulbulaa namni jedhamu ammoo akkana jedham. Osoo beekaa akka kan keetiin biyyi kun kan bultu taatee gadadoo doofummaa siyaasaa keessatti kufnee bara baraan wal yakkaa hin jiraannu tureeyyuu. Ati ilma Oromoo isa dhugaadha. Haaloo siyaasaa baachuurraallee nama bilisaatii jiraadhu jawwee tokkicha kophaa kuma caalu jechuu yaada kennatam. Ibsaa Naga'uu namni jedhamu qulqulluu namaa kan obboleessa irratti haaloo hin qabanne obbo Jawaar Mahmad kanaafan si jaaladham. Gaafa ati hidhamte warri namummaa kan kee waakkate waan arrabni isaanii danda'uuf waan sammuun isaanii keessa jiru hunda siin jedhan haa ta'u garuu ati gita isaaniitii miti. Ati dhugumaan nama jechuu yaada kennatam. Osoo namnumti hayyummaa qabu waa dubbatee maal qaba. Jawwee kiyya umrii dheeradhu kan jedhe ammoo Mahammad Abdishuu Aadam jedhamam. Meekruyaa Guyyee Halakee namni jedhamu ammoo akkana jedham. Inni kun akka dhufu osoo beekuu maatiif haala osoo hin mijjeessin gadi bahee akkas dubbachuunsaa doongore jechuu yaada kennatam. Tokko ammoo maqaansaa Daanistrong jedha. Dhugaadha waan keessa koo jiru dubbatte. Gadhummaan siyaasaa biyya keenyaa isa kanam. Maatii fi ijoollee homaa hin beekne gadadoomsa jechuu yaada kennatam. Sanyii guddataa namni jedhamu akkana jedham. Nama keessa namni jiraan haqam. Kanaafuu onnee koo irraa si dinqisiifadham. Ati nama beekaadham. Inni illee yeroo ati hidhamaa turte sana warra mana hidhaa taa'ee cuukkoo nyaataa oolu siin jechaati ture. Ati garuu miidhama maatii isaa miidhama kee godhattee akkasitti dubbachuun kan kee guddummaa kan keeti agarsiisa. Jawaar Mahmad jechuu yaada kennatam. Husseen Jaabbuu namni jedhamu immoo akkana jedham. Kanaaf ati hayyuudha siin jennee bar silaa dubbiin kan kee kun akkuma bishaanii dhugama. Akkuma dammaatti mi'aawa. Gorsa akkaan qalbii namaa seenudha. Kan wallaalaan irratti gorfamudha. Rabbiin ammallee beekumsa ofii qabu dabalee siifaa kennu. Duras homaa sirraa hin hambifanne itti siifaa dabalu ammallee yaa Jawaar kiyya beekaa keenya umrii nuuf dheeradhu. We will always be proud of you jechuudhaan yaada kennatam. Leenci dubbate jechuudhaan barreeffama dheeraa barreessuu kee karatti mure gaafa dhugaan afaan baafattee dubbattu akkana fakkaatti kunoo kan jedhe Zabanee Esheetuuti jedhamam. Akaluu Esheetuu Daadii namni jedhamu ammoo galatoomi Jawaar namni beekaan akkanatti yaada. Taayyeen garuu gaafa tokko maqaa kan kee waan gaariin kaasee hin beeku. Buli jabaa sabaa jechuu yaada kennatam. Abdii Saasuraa namni jedhamu immoo kana jedham. Agartee harkadhaam. Garaagarummaa beekaa fi wallaalaa waggaa 2 dura dhimma hidhamuu Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa wal qabatu lagannaa nyaataan daran taayyeen itti qoosaati ture. Jawaar garuu akkasiin siyaasaa fi lola dhuunfaa adda baasee ibsam. Galatoomiyaa Jawaar jechuun namni yaada kannate Abdii Saasuraa jedhamam. Galatoomiyaa ammayyuu dhugaa sabaa kana dubbachuu idileeffadhu yaadeeroo kan jedhe ammoo mirgaa Kabbaba Official nama jedhamuudha. Dhugaa keessanii hayyuu ko obboleessa taanee waliin jiraachuu barachuudha qabnam. Yoo kana hin taane hundi keenya akka gowwotaatii waliin duunaa jechuudha yaada kan kannate Abdul Sattaar
Aljaziiraa jedhamam. Bilchaataa namaa jechuun Jawaar Mohammad boodatti numa hin hafini. Nama isa dhiiga obaase kunoo aannan obaasa. Mataa dhiiraa nuuf dheeradhu umrii Jawaar Mohammad jechuun yaada kan kannate Awwal Abdallaa jedhama. Dhugaa keetii hayyuu keenya abbaan yakka hojjetetti gaafatamuun dirqama. Garuu maatii isaatiif kabajaan namummaa kennuufin dirqama jechuun yaada kan kannate Jawaar Mohammad ja'a. Gaachana sirnaa namni jedhamu ammoo kana jedhama. Nama waa barreessuuf dubbatu akka Oromootti osoo si qofa ta'e nuti ammoo dubbisaa taane baay'ee dassinu jedha jechuudhaan yaada kannata. Waan ati ganama himaa turte isaan galgalaaf malee silaa kun arra hin maluuf ture. Waa maraafuu adeeroo ati maandisa siyaasaati nuuf bule adeeroo kan jedhe ammoo Maammee Carcar Daayimandi jedhama. Ati dhuguma nama cubbuu hin beekne dabar. Nama gaafa ati mana hidhaa jirtu akka ati mana hidhaa san keessatti miidhamtuuf sitti duulaa turedha. Ati garuu akka isaa san hin laalle maatii isaatiif sagalee taatee hayyuu fi nama dhugaa kan amma addunyaa kanarra jirudha. Nuuf jiraadhu Jawaar keenya kan jedhe eessumaa Galaan nama jedhamudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barreeffamni obbo Jawaar Mohammad Sa'aatii akka kannate kana jalatti gaa namoota baay'eetu yeroo ammaan kana yaada kannataatiin jira. Yaadonni namoota gaa dubbifamee hin dhumu waan ta'eef hamma tokko qofan irraa isiniif dubbisee kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya hedduu galatoomaa ulfaadhaa waliif daddabarsuudhaan uummata biraan nuuf gaa isiniin jenna nagaatti nuuf tura.